qulqulleessituu bishaanii yookiin hin ulfaataa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya barraada bishaanii litiraan garaagarummaa qaba. Qarshii meeqaa warri jettan qarshii 42 qarshii 38 qarara kasa tureyyuu haga qarshii maashaallah tabaarakallah. Asiin siqii fi kaameramaaniin asiin isin yaasiqu akkuma argaa jirtanii litiriin isaa guddaadha jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Rabbiin nagaan itti obaasee nagahaan nama fayyadamu taasisu. Kun akkuma argaa jirtan kan bishaan yeroo ijoollee namni qabu keessattuyyuu itti jiguu baasanii keessaa gannaqaniidha. Akkuma argaa jirtan kana kunooti kan cufanii fi kan banan qaba. Asiin kan bishaan ho'aati, asiin jiddu galeessaa, asiin qorraa jechuudha. Akkuma garaagarummaa qarshiitiin qabu meeshummaa isaallee qaba. Namni ijoollee qabda itti achi ofirraa cuftanii zana gootanii dhiistanii kunoo gubbaa isaa ilaaluu dandeettanii. Inni kuni baay'ee guddaa ka tahee fi orjinaala asilleen jechuudha. Duuba isaa kwaalitummaa yookiin qulqullina isaa akka argitan abdiin qaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma argaa jirtan kana asitti illee kunuuti kan isa gubbaa bishaan itti naqnee kennu banuu hin barbaanne kunu asirraa ilaala. Kan akkana kana jechuun argaa jirtaniiti. Kanaaf qarshii 42 akkanatti jechuudha 38 jira. Inni kun akkanumattu 42 litiriin isaa guddaadha. Itti aansuun ammootu meeshaa obboleettii teennaa takka isinitti hima. Tokko isaatii fi qarshii isaa guutuun isaa isiniif baasa. Hundi keessanuyyuu laayik gochuudhaan baddee jira. Tola faranjitti dhoorge jedhanii kanaaf viidiyoo laayik sheer yoo hiriyoota keessanii gootan qarshii tokkoon akkanatti jechuudha. Akka irra inni dalagametti isiniif hima meeshaa jechuudha. Isin ammoo laayik view guddachuu qaba. Akkuma argaa jirtan kana jalqaba irratti meeshaan kun meeshaa aaliiti. Makarajii gizaaza argaa jirtan jedhee yaada. Kunooti akkana jira. Kaameraan itti isinii siqee isin agarsiisu qarshii 2000 isiniin jedha. Itti aansuun makarajii bunaati. Makarajii bunaallee kunuu asitti argaa jirtanii 1400 makarajii shaayiiti. Makarajiin shaayillee kunuuti kwaalitiidha wal caalaa. Inni kun osoo litirri tokko tahu inni kun baay'ee furdaadha. Orjinaalaa jechuudha. Qarshii 1800 kun 1400 kun 1800 jechuudha. Itti aansuun qadaba firee afuriiti. Achumatti kaameramaaniin isin agarsiisu meeshaan baay'ee waan ta'eef harkaan lakkaa'ee agarsiisini. Meeshaati heddumminaa waan jiru agarsiis firee afurii ta'uu qarshiin isaa walumaa galatti 1200 isiniin jedha. Itti aansuun mankaa warqaammaadha. Asuma jira waan ta'eef mankaa warqaammaallee kaameramaaniin maan irra qabee isin agarsiisu harkaan fuudhii fi agarsiisini sirriitti akka mul'atuufitti isiillee meeshaa ofii haalaaltu akkanuma guutume isaa agarsiisi. Qarshiin isaa 4500 isiniin jedha. Itti aansuun kan isin qabdu maashina shunkurtiiti. Maashina shunkurtii wayii irratti viidiyoo isinii hojjedha jedhee yaadaa jira. Ofii guyyaa hundaayyuu naaf hin mijalle. Akkuma argaa jirtan maashina shunkurtii isa kana kan namni hundi barate. Inni kuni litirri 6 jira. Akkasuma mootuyyuu litirri 4 jira. Kun litira 4 wallahi ankanni guutumaan guututti tokko bitee kakuma 3 wayii tokko bitee waan kassareef hin jaaladhu. Qarshiin isaa qarshii meeqa maashina shunkurtii 4500 isiniin jedha. Sarbiisii warqaammaa qabdi hin dhiiste. Itti aansuun ammoo sarbiisii warqaammaan sadarkaa qaba. Asumaan qarshii isinitti silaa hima garuu meeshaa isii keessaa waan baheef guutumaan guututti dhiifne. Itti aansuun mastaxaba harka itti dhiqatan qabdi. Isallee dhiiftee turte herreega keessaa baaftee cilfaa firee afurii qabdi. Cilfaa firee afurillee achumatti kaameramaaniin akkam akka ta'e isin agarsiisu. Qarshii isaa ammoo hagas isinitti hima. Gugurdaa 2 fi xixiqqaa 2 karuuzaa qaallichaa qabdi. Walumaa galatti qarshiin cilfaa afranii qarshii 1600. Makarajii aananii yookiin dhiifama makarajii sanis dhiistee jirti. Sarbiisii ID qabdi. Sarbiisiin ID akkuma argaa jirtan ol fuudhiitii itti agarsiisi irraa fuudhii kan asirrallee kunoo burcuqqoo shaayii firee 3 tokko burcuqqoo shaayii asii qabatee taa'ee jira. Kuni guddaadha. Argaa jirtan jedhee yaada. Lammaffaan jiddu galeessi isa kana, sadaffaan kana qarshiin isaa sadiin kunuyyuu qarshii meeqa yoo jettan qarshii 1700 sadarkaa qaba. Akkasanii gadeelee ni jira. Itti aansuun mankaa fannoo qabdi. Mankaa fannoo achuma mankaa warqaammallee fannoo matahee mankaan kunillee kafannoo normaala yeroo namni hundi bitatu diimaa adii maalii sanii
man kan fannu qarshii 3,000 itti aansuun kan daabboo keessa kaayatan qabdi akkuma argaa jirtan kan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan daabboo keessa kaayatan qabdi kan daabboo qabdi kunooti kanneen lamaan keessa qarshiin isaa garagara waan ta'eef lamaanuu bakka tokkotti isinii dubbisa kam akka ta'e hin beeku kunooti aslaala argaa jirtanii inni kun widdiidha isa ta'aa fi kana tahaa qarshiin addaan baasee isinitti hima lachuu garuu baay'ee bareeda tokko buddeen tokko daabboo fuudhee fi qarshiin ishi kan daabboo keessa kaa'atan 2,000 fi birrii 50 burcuqqoo warqaammaa yookiin dhiiftee jirti burcuqqoo waancaa ture ishi isaanii ittoo abbaa sadii qabdi kunuuti asuu kaameramaan isinitti agarsiisu meeshaa inni qabu cilfaa sadii akkasuma ummutu iyyuu sahanii ittoo sadii fi saanii saarbiisii isaa qaba isinin jedha itti aansuun meeshaaleen isin dhiifte burcuqqoo warqaammoo yookiin burcuqqoo waancaa ni dhiifte itti aansuun maashina buna daakuu qabdi maashina buna daakuu sadarkaa qaba kan 4,500 jira kan 5,500 jira kan 6,700 jira kan 10,000 jira kan 15,000 jira kaisi ka 5,000 fi 500 itti aansuun distii seeraamikaa yookiin seeraamikaa oriijinaala qabdi akkuma sitti argaa jirtan abbaa sadii qabdi hedduu kan namatti tolu keessa jalatti illee maxbashaa abbaa sadii bitattee baay'ee oriijinaala ka tahe jechuudha distii qarshii 12,000 itti aansuun saanii firaafiree qabdi saanii firaafiree kana namni isan jaalanne hin jirtanii hundi keessanuyyuu qarshii 650 saanii ruuzaa firee sadii qabdi achi jira qarshii 1,600 itti aansuun feermuuzii seetti yookiin ammoo feermuuzii Dubaayii oriijinaala tahe ka feermuuziidhaan jijjiiramaa waddadulee babbareedaa tahee dhufaa jira isa qabdi kunuuti lama ka shaayitii fi ka buna qarshii 10,000 burcuqqoo kwaalitii taate qabdi burcuqqoo kwaalitii jechuun tana argitanii dheertuun kwaalitii jechuun isii tana akkasuma gabaabduun kwaalitii jechuun isii tana jechuudha dheertuun qarshii 4,500 maxbashaa seeraamikaa abbaa sadii qabdi maxbashichillee kunuuti akkuma reef isin agarsiisetti amma sirra deebi'ee isin agarsiisa holisiise meeshaa fi asumaan alaallattu waadaa galeef ta'eef waan viidiyoo si waraabadheef kunuuti sadarkaan seettiidha innis ammoo qarshii 10,000 makarajii ishi makarajii aananii sinii wajjin kunuuti makarajii aananii sinii wajjin kunuu argaa jirtanii maashaallah tabaarakallaa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee bareedu akkuma sitti argaa jirtan kanatti baay'ee namatti tola inni kuni jechuudha kunuuti waan hunda qaba kan aanan itti buufatan qaba kan sukkaara itti buufatan qaba hiikuun isaa hin barbaachisu itti siqee agarsiisi dhaqama yookiin ammuutuyyuu maachi waan ta'eef xiqqoo gabitamee tutturee jira qarshii 7,000 bitamee amma dabalee jira akkasuma ammuutuyyuu kan isin qabdu rakabootii mastaawotiiti kun argaa jirtanii asitti rakabootii mastaawotii qabdi rakabootii mastaawotii 5,000 fi 600 sinii buna warqaamaadha hunoo sinii buna warqaamaallee argaa jirtanii baay'ee bareeddii waancaadha qarshii 4,500 gaafsanii sinii buna normaala hin dhiifte zuuliyaa hin dhiifte kanaaf meeshaaleen isi akka kana fakkaataa isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana qofaa miti kunoo akkuma asitti argaa jirtan burcuqqoo kwaalitii gabaabduun tunillee hin jirti burcuqqoon shaayillee hin jirti kunoo argaa jirtanii burcuqqoon shaayillee hin jirti burcuqqoon shaayitu tun darzana tokko guddoon tun jechuudha kunooti argaa jirtanii isin darzana tokko itti aansee sunillee gimmaasha burcuqqoo wayinii qabdi dheeraa jechuudha fi gabaabaa kunu kaameraa irra maree isin agarsiisu kaameramaanii haala kana fakkaatuun jechuudha kana qofa osoo hin tahin kunooti masoobii qabdi masoobii daabboo fi masoobii buddeena agilgilii ka fakkaatu maktafaa firee 4 qabdi pilaastikii firee 3 fi maktafaa mukaa tokko qabdi akkasuma immoo kan meeshaa yeroo dhiqan itti guuratan yookiin irra guuratanii goggoisan qabdi kana qofa osoo hin tahin meeshaaleen hedduudha asitti illee gallaayaa qabdi hunoo gallaa baay'ee bareedaa ta'e kootu garanaan zuuriiti meeshaa kan kee asumaan laalladhu maaliif ka bilbila irra hin jirrellee hin jira waan ta'eef bilbila isii itti waliin dubbanne hin ergaa jira kunoo saanii zirgii darzana tokko qabdi saanii kookisii fi saanii qorsoo diizaayinii lamaan jaha qabdi gallaayaa bareedaa tahee fi
kunooti hedduu namatti tolu jechuudha. Rakabooti biratti illee fayyadamuun nama hin qaanfachiifne bareedinni isaa adda ta'e qabdi. Akkasumas sufraa rakabootii qabdi. Burcuqqoo wayinii suni kunooti darzana lama aslaala asumaani. Bunu asillee jira. Kanaaf isin darzana lama isiniin jedha. Mee wanni isiniin jedhu tokko maaltu jira? Meeshaalee kana malee ka kaarootiin bocan qabdi, ka faandishaa qabdi agarsiisi. Kunoo ka faandishaallee qabdi. Akkasuma immoo cilfaa seettii qabdi. Kunooti cilfaa seettiillee meeshaa tokko tokko irra deebisiiti laalchisa akka isiin quuftu. Maaliif meeshaa isii ilaaluu qabdi isiin ijaan sirriitti waan ta'eef jechuu haga meeshaa inni takka takkaan isin agarsiisu waan isin jedhutu iyyuu jira. Meeshaa qarshii isaa himuu qofa osoo hin taane namni dhugaan bitachuu barbaadan viidiyoo sheer gochuun hiriyoota keessanii laayik godha. San qofa osoo hin tahin meeshaa tokko tokkoon qarshii himii dadhabbii hedduu waan gaafatuuf kaffaltiin isin kaffaltan subscribe gochuu laayik gochuu osoo YouTube subscribe hin godhin nama hedduutu iyyuu screenshot godhee nama erga baay'ee nama gaddisiisa. Hin beeku namni jechuuf wanni namni kenna yeroo kana hin beekne hin jiru. Akkuma asitti argitan kanatti meeshaan aalii kana fakkaata isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee gara na deebinu gara barraadaa bishaanii yookiin ammoo qulqulleessituu bishaanii kana namooti hixaa yookiin ammoo tuyyuu qubii barbaadan jechuudha. Firiijii litira 350 qarshii meeqa qofaan 200 qabadhee isiniif dhufa. Isin ammoo namoota muraasa kana jechuun qarshii 50 illee osoo tahee bareeda. Hixaan abbaa ba'iifaa ba'u yoo TikTokii kiyya asirra hin kaaya dhayitanii akkasuma ammoo tuyyuu fooloo isaa guddistanii akka liivii seenuu danda'u kallattiidhaan achirratti hixaa kana murtanii hiriyoota keessanii sheer gootanii firiijii abbaa qarshii 70 qarshii 200 qofaan nama muraasaan akka dafee dhumatu 100 illee rakkoo tokko hin qabu garuu yeroo dheeraa fudhata. Akkasuma immoo teelegiraama irratti liinkii isinii kaaya murtanii hixaa kana qarshii 200 firiijii abbaa 70 15 keessatti yoo hin fidne jettan as jala koomentii barreessuun akkasuma immoo laayik sheer godha. Nagaa toora bulaa fayyaan faaya.